Mootummaan qonna hirkattummaa roobaa jalaa lammii biyyattii ammoo eeggattummaa deeggarsaa jalaa baasuuf inisheetiivii misooma qamadii jallisii waqtii bonaatti taasifamu babal'isuu irratti argama. Jiilli sadarkaa ittaanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessaa kilaastara hawaasummaa obbo Abdulaakiin Muluu fi bulchaa bulchiinsa godina Shawaa Lixaa obbo Diidaa Guddataan durfamu misooma kilaastara qamadii jallisii aanaa Tokkee Kuttaayitti hojjetamaa jiru daawwateera. Marsaa sadiinan hojjedha jedhee tanan yaada. Maaliif dura lafa kanarraa qaaraa nyaadheera. Qaaraa irraa kaasee kunoo qamadii facaase. Qamadiin kunoo ture amma ji'a tokkoon booda hinaamama maxirrii 30 booda hinaamama jedhee tanani kan ogeessa faana mari'adhee beekuttisi isaan booda immoo irraa kaasee yookaan boqqolloo yookaan goommana kuduraa muduraa biraa dhaabuudhaaf lafallee hambifadhee jirachaadha bakka chigginyiitti qopheeffadhu. Daawwannaa kanarratti qonnaan bultoonni bu'aa fi muuxannoo hojii misooma qamadii bonee irratti argatanii fi fedhii qamadii bal'inaan misoomsuuf qaban mootummaan galtee qonna ammayyeessan dhiyeessuun akka isaan cinaa dhaabbatu gaafataniiru. Misooma kana gadi diriirsee nuuf fide mootummaan keenya mootummaa afaan keenya dhagahu mootummaa yoo itti manne nuuf dhagahu mootummaa yoo itti manne nuuf birmatu ijaa ta'eef nu sangaan qotuun barsiifata duubatti afoolee abbootiin keenya qotaa turan waan ta'eef nummoo fooyyefne tiraakteraan qotanne koompaayineraan dhaanne akkuma nama kamittuu oomisha keenya dachaan oomishanne akka itti fayyadamne maatii keenyas iyyummaaf gadadoo keessa akka baafnu deeggarsa nuu godhaa. Aanaan Tokkee Kuttaayee qabeenya bishaanii qabduun kanaan dura oomisha kuduraa fi fuduraan kan beekamtu taatus yeroo ammaa hojiin qamadii bona misoomsuu gandoota 12 keessatti babal'ateeraa jedhan bulchaan aanichaa obbo Caalaa Mahammad. Sagantaa jallisii bonee kana qamadii hektaara gara 3,000 karoorfannee gara 3,000 fi 29 akkas raawwachuun danda'ameera. Akka waliigalaatti kilaastara 49 qabna. Ganda keenya ganda 22 keessaa ganda 14 irratti karoorfannee ganda 12 irratti galmaan ga'uu dandeenya jirra jechaadha. Akka godina Shawaa Lixaatti bara kana misooma qamadii bonaa irratti qonnaan bultoota 57,000 ol hirmaachisuun kan danda'ame yoo ta'u karoora bara kanaan oomisha qamadii kuntaala miiliyoona 2 ol walitti qabuuf karoorfame milkeessuuf hojjeta.